maal taate gaafa dhukkubsattu? Yeroo sana an bakkeetiin arge in bubbutama bakka yeroo hunda jechuudha in bubbutamti. In bubbutamti. Natti qorra jettee an in kuftee gaafa tarkiti maal taate jirti? Qabanii jiru isaan cibsanii. Cibsanii jiru. Of hin beektu turte? Hin beektu ammayyuu Okay, taatee jirti jechaadha. Hidhamtee jirti. Mi'aatti akka harka bitaan mirgaatti diriirsaa habidda Yesuusidha. Habidda Yesuus. Humna du'aa akka gooftaa Yesuus Kiristoosiin nyaachuudhaaf, balleessuudhaaf, mucaa kana du'atti geessuudhaaf kan irratti ergamtan saatiin kee waan dhumeef yeroo kana sin abboomaa namummaa ishee sammuu ishee qajjisa mataa kan hundumaa gadhiisi. Deemi keessa. Ishi akka isheen mataa qabdan. Okay, ajjeesuufi. Ishi maal gootan ajjeesuudhaaf silaa? Qaagootanii lafa buuftu. Isa qaagoodhaan lafa si buusan Waaqayyo barana qaagoodhaan lafaa buusu. Ishi mee har'a maal gochuu turtan sin? Itti fooyyessanii hojjettanii. Ishi itti fooyyessanii hojjettanii ishi. Achitti beesuudhaaf turtan. Ishi sin nama ajjeesuu turtan. Tokko akkatti nyaannu dhabnee kana nyaannu kan. Akkatti nyaannu dhabnee? Okay, sila nyaachuu turtanii? Maaliif akkatti nyaatan dhabdan? Dhiba dhuga maaliif dhabdan akkatti nyaatan? Wangeela hunda keessa dabalata. Wangeela hunda keessa. Edda galgala maal goote? Wangeela hunda keessa. Wangeela ofirra keesse? Saboda akkatti nyaatan dhabdanii? Maal sin godha wangeelichi? Itti sin hin butu? Wangeelli mana kee jiraannaan inni ajjeesee bare mana keetti hin dhiyaatu. Silaa edda galgala ajjeefanna turree wangeela mataa dura kaattee itti dhiyaachuu dadhabnee akka bal'ifattaa baranaa jalqabee inni namoota baay'ee yeroo malee ajjeese si yeroo malee hin ajjeesin. Nama waalamti silaa? Haruma waalamti maal hojjetti? Haruma hin waalamti maal hojjettiidha? Mucaan kun hojii hin fittee? Eeshi dhukkubi sin keessan maal fa'i? Mataa dhukkubi tokko? Qorrisi. Itti qorra. Itti qorsitu? Ishi meesni afura maal ittisin? Tokko? Somnee buusaa fakkaata itti galu. Sobdani buusaa fakkaata itti galtanii? Ishi ati afura maalitti? Ajjeesaadha baay'ee. Silayyuu hojiin keessan ajjeesuudha. Garuu ati afura maalitti? Diimti. Digimti. Manuma isaanii irratti hojjetamu. Qeeruma abbaa isaanii moo? Ishi amma nama meeqadha jirtu reeshee wajjin? Obboleettii ishee ajjeesee karaa nyaannu dhabne. Obboleettii ishee ajjeeftanii karaa nyaattan dhabdanii? Mee birrii meeqatti baaftan walii galatti? Baay'eedha. Meeqa ta'a? Durumaa qabnee duukaarra birrii abbaa isaaniitiin irratti hojjechiisa. Birrii abbaa isaaniitiin irratti hojjesiiftan? Meeddoo kun abiddi jedhamu jiru? Sirriitti jira malee. Siguma singumu? Baay'ee na guba. Baay'ee sigumni amma afurri ajjeesaa kun digimtiin kun ishee qebbaa isheerraa hin deemtoo hin deemtan? Obboleettii itootuun nyaati namni eedeeti nyaannu. Obboleettii erga jeeftanii maaf immoo nyaannu? Biyyaa dhuftee sitti duute ta'e. Asitti duute biyyaa dhuftee? Si keessaa namni biyyaa biyya karaa ta'uun jiraati. Yeroo kee waan meef afurri digimtii iyya guddaa sadii isiisi afuraffatti lafaan keessaa deemu. Tokko. Tokko. Lama sadaffaa. Afuraffaa sarma jedhee rakkisi lafaan keessaa jaa. Mucaan kun asii qeebbaa ishee fayyee qeemmaatii keetirra jalqabee haa fayyu. Hiikamti bakka galateeffadhaaf Waaqayyoon bareechaa haleluuyaa. Maqaan keenyudha. Gannat. Gannat maal taate? Maaltu si dhukkubee dafaa? Mataan koo baay'ina dhukkubaa galgala baay'inatti qorra. Eeshi sitti qorra galgala. Seexanni buusaa fakkaateetti galleetti. Mi har'oo maal taate? Har'a bakka hojiitti. Hojii keenya ganama fayyaa makoon ture. Bakkuma hojiitti namni natti zooree gadi jedhee bakka isa boodas ka'ee dhuunfata. As geessu barti. Harka mirgatti na qabaa. Dhukkubni buusaa fakkaattee keessa turte har'a irraa dhaamteetta nagaan sii ta'e. Istiimii utaalime.